waggaa 8 guutuu ji'a googa inni kun dhangala'aa ture. Garuu yeroo dhiigni dhangala'utti taa'uu fi dhaabachuu hin danda'u. Waggaa meeqaaf? Waggaa 8 nan argaa bofa waan ta'e na keessa deemee nyaata. Bakka hin ciisutti ani hin ciisu. Garuu achi naan maraadha. Na guba na xiniina. Inni kun inuma dhangala'aa? Inuma dhangala'aa na xiniina. Waggaa meeqaaf? Waggaa 8 guutuu. Haa golgaafadhaa. Guyyaa har'aa jalqabee humna maqaa Yesuusiin bara baay'eedhaaf kan rakkachaa jirtan dhangala'uu dhiigaatiin haa ta'u dhibee garaagaraatiin haa ta'u humna maqaa Yesuusiin addaan kuteeraan. Addaan kuteeraan. Mana hakimiitti kudhan basaa deemna lakkaan hin deemu inni kanaa dura deemeyyuu kiniin immoo inuma waaxa kadameessa keerra daraddaramaa naan jedhan. Kadameessa keerra daraddaramaa jira kiniin naan jedhan. Liqimsitu maal ta'aa jiran? Daraddaramaa jira naan jedhan. Achuma nan hiikaman jedheen abbaan koommoo namanne hin dhuftaa hin hiikamtaa hin sodaatinii kadhachiifadhu naan jedhe. Abbaan kee namanne? Hin amannen. Achuma nan hiikaman jedhee dhufe bakka sagantaa fixanii raajiin har'ammoo naan kadhatuu jedhee tanaan kaastiin dhaabanna bofa arraba natti baasutu jira jedhe. Yesuustu dhimma biraa qaba. Dhiiga ishee dhugdanii maal gootu? Akkamitti dhugdu dhiiga ishee qoyme? Akkamitti dhugdu reessi? Amma daqiiqa kana jalqabee dhangala'uun dhiigaa kun hin dhaabbata. Yoom? Yoom? Qanxal jedhee addaan jita. Bofa dhugaa? Akkamitti dhugamu? Mana. Inuma dhangala'aa inuma dhugaa. Guyyaa torba. Dhiigni kunis hin dhaabbata. Amma gadi baatee ilaalamti. Lama. Haa kokkaasaa. Har'a nanii qama jettanii warri dhuftan. Yesuus si biraan darbu. Yesuus si biraan darbu. Boofti arraba natti baasanii raajii faayini fasanii boofti sun na keessa du'e amma kunoo guyyaa 3 nagaa goottan jiran. Mucayyoon kun amma ji'a 5 dhibee saambatiin dhibamti. Hospitaala torbi lama ciiftee dhiigni tira 5 kennanii mucayyoo hanaafi dhiigni ishii sun hin guunne hambotti siixaamna gaafa roobii fidii koottodhanii amma achumaan gaafa qidaamee faazigaan boroodhanii baadheen dhufe dandeessee hin teessu dandeesseen dhaabbattu amma achumaan hin kadhatanii fi mucayyoon kun iffayyitedhanii hin kadhatanii fi halatti hamma halkan san bakka qidaamee san halkan dhufee wanni ta'e itti rakkatee dildhuu fakkaata bakka hirdiidha wanni ta'e hoqiidhaan bakka akkasumatti keessaa hin ba'ee anan ji'a 5 madada amminaan hin aanessifaa'u fi akkasitti wajjiniin siqaayii harge mucayyoon koo kun har'a kunoo na keemtee dhuftee na galateeffadha. Tole akka isaan jedhan dhugaa'umsaanitti mucaan kun edda dhukkubsatte ji'a 5dha. Ji'a 5 asitti immoo ji'a 2 wanti ishiin nyaattus wanti ishiin dhugdus dhiigumatu keessaa ba'a malee homtuu wanti ba'u hin jiru. Isa booddee mana yaalaa gaafa geessinuu fi dhiigni gumaachamuufii qaba dhiigni kennamuufii qabananii dhiiga leetira 5 kennanii fi dhiiga namaa fudhachaa turte. Isa kanaanis homaa hin taane riifarii ambootti si barreessina achitti deemtee yaallamuu qabdi mucaan kun naan jedhanii baay'ee yaadda'a ture. Isa booddee abbaa wajjiniin baannee finnee dandeesseen deemtu. Isa booddee baannee gaafa finnu namni waaqayyoo as gubbaatti nu waamanii nuuf kadhatanii wanta akka bicaa wanta wal harkisutu asumatti qaama ishii keessaa ba'ee galgala guutummaa oqiidhaan keessaa ba'ee ergasii mucaan keenyas fayyaadha waaqayyoon nu galateeffadhaachaa jiru. Eenyutu amana? Marziin isin keessa jiru humna dhiiga Yesuusiin isin keessaa baaseera. Kallattii garaagaraatiin sagantaa kana hirmaachaa kan jirtan marziin isin keessa kan jiru ani isin keessaa baaseera. Maqaa gooftaa Yesuus isin keessaa buqqiseera. Yoo amantan ammaa jalqabee isin keessaa buqqa'eera. Inni hidhaa obboleettii kootii kee hidhaa keessan hiikeera. Manni yaalaa nitira 5 kennaniif dhiiga. Kannama? Hannamaati kaashiin jiru kaa dhume keessaa. Amma isa keessaa dhufe deemu. Waaqa fideen malee isaa dhufe.